نبيل بربادة ما نبيل بربادة ما نجي جيرتني اوكي بالبلا سنة ما نجي جيرتني تلفون سامو بالبلا على قادسي لكن إنك أبو تلفون على قادسي هاتمو قادسي يو إيسي تبر مغرتو تنا كل في سر وسوغال سر إسام ما يا بورا بس ما نريني تريشي ما يوتو سفونا جنة ونرموما إيسي مغرتو نسلاني سو يوسانو جراتني سنون دمنا هريتي إيسي هناريتو وسو أنت أجني كاربنا جرتيني أكرر نقول ترني تمان غويا تكتي جواب تجناني في كتاب كذا هيا أدوتو لكن بروتين قابل تابدي نما كي جاتين كوني هاتي قادسين يورود أنكو نورود ربي سيارة رمضو عيني كأنافي غويا سين دوتامون عبد بكتازيان ربي جمال هذا فيا يوم بسم جنان يا ربي لا جمال هذا ما لازم جربنا والله جربنا أولا ديما إما نوامت نتي ملء واي جني واي نبيل واي قادسي واي جني نوامين من مساني نجيست ما مرات مجاوز السلام عليكم الشماء أركفوني كبجم توتا فردف توتا وانكو شوجر رجرتو بك جرتانتي نجيني كيسنا أكبو سنين جتا har'agaa waan hin qabadhee isiniif dhufee waan nama yaaddesseef waan nama dhibbise takka keessa waa'ee Nabiiliif gaaddiseedha jechuudha. Haati gaaddisee yaa akkuma beekamu Nabiilitti nama bittee hedduu miiteenii jirti fookirraa aga wal darbuutti aga dawaa meeqa walitti godhuuti yaa kana isiniin hin jedhu isinillee quba qabdu jechuudha. Almuhim namoonni hedduu waan koo maaliif hin gargaarre naan jettanii ani waan koon dhageetti yoo hin qabate kanina ni jedhe kunniin dhagaama yoo ta'e ani halkanii guyyaa iyyoon iyyee omaa jechuu miti jechuudha. Maaliifuu nama gargaaruuf nama ta'uun gahaadha. Ani immoo waan inni itti baasu takka illee hin jiru. Biyya takka keessa haa jiraannu malee immoo ani mana isaanii hin beeku. Walitti dhiyeenya akkasumas hin qabnu alaalumaa wal beekna gizee rakkoo takka yoo taate malee sanittuu ani mana isaanii hin beeku isaantu mana kiyya beeka malee jechuudha. Hundumaafuu gabaabumatti ijoolleen baay'een abdiin qubarraa qabaa ni beeka mana isaanii waan jettaniif isin afootti abdii gaafatuu fedha jechuudha. Akka inni mana Nabiil nageessu maaliifiyyuu Yaasmiin illee itti dubbadhee karaa qajeelaan gaaddisee yoo toleetteen akka inni itti taate gaaddisee harkaa fuudhee mana yaalaa akka deemtuuf jechuudha. Kanaafiyyuu abdii bilbilee yaamee jira tolenaa jedha tolenaan jedhu Allahu alam ani wanti beeku takka illee hin jiruuti mee isin afootti gaafatuu fedha jechuudha. Oromoon agas garaa walii jabaachuu kun baay'ee nama gaddisiisa nama aarsa nama jibbisiisa illee dhageettiittu rabbii waa hunda haa sirreessuu isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota keenya meeqa waan abdiin jedhu kana walumaan kan laallu ta'a agadhuma sagantaa keenyaan nu hordofaan affeerraa keenya isiniin jedha. سين عبدي سين السلام وعليكم السلام كم جرت عبدي بدك عبد ما أنا ما نكره الفنان نبقى عبدي ما أنا ونكره فتيف ما هو الفور التاني ما نلهمه هو فيلم نوع ما أنا برا الفور جرام فيلم نوع أنا من دبر ما نكاني بس يبغى برا نكاي يبغى برا نكوا نيجي أنا برا أفنان ما أفهم أنا نكال لنا من قافتني ما نكوي سيربانو قافن ناركم نكوا ما سيقافتاي ما أنا ما سوى أنا جميل ولكن ما بدي سامونا ويا لما تكفينا تدري شكرا كمان ما تجمعنا ما تقوي شيء أجمل بروي ما نبغى سري لا جبت فكرت ما إلا ترى لا تكون أنا وجهناكم ما صادنا قام تيو مدري نانجل لكم ربي سرها كاسو تيجرويو آمين وما أنت نفس قافتو سوى ما يوعي نبيل ما نبيل نجيسو دندسا جدني بندا نبيل جرتي مالي ما كان شيء قاعد يصير سبرة ترتمي جتين سوني هدومي أما جرتت اللي أقرتي زين جرتت اللي أنا كأمم بيكو وان برافوسون تاني من مساني ناقر سيسو دندسا من ساني كبيكو سيدا فاني يعني نبيل تسيتو إياه تلقي كده وانا أنت يوم تنتوي وان سوى مكان ما لا إما أنا أنت من تمياك يعني مواي نما حماتي في متنا أنت نفكاتي وان سرنا ستة جميلة لا ستة جميلة تنا أنت لا ستة جميلة تنا أنت بر كان أبوه أن تجمعتي سرنا دوامتي وان تجمعتي ناو ناجي ماله
يعني واي نما ناسوسي سنو واي نما هاسا إنجن خلاص وانا هجمت قوانا وانسي هجم غند نبي لغيسي قاعد سياس منك بوچا يفتنا غرتو أبدي سلا يوبرت نما نغيسو no fayyaa qabdaasa fayyaa qaba maa fayyaa mana waan ta'eef natti malee waa'ee jinni waa'ee nabiil waa'ee gaaddisee waa'ee jinni na waamin manuma isaanii nageessati maa maraatta mucaa osoo maal taate mucayyoo akka taa'aa jirtu quban qabdu garaa si nyaattu quban qabu eenyu qaraan eenyu gaaddisee maal taate nabiiloo garaa si nyaatu maal ta'e haati gaaddisee nabiil waan gochaa jirtu quban qaban waan kanaafuu waan tasgabbaa'ee isaanillee ilaalu waan kiyyallee akka ilaalle maqaa isaanillee dhawu maqaa isaanillee maqaa kiyyallee akka dhawu atillee maqaa jarsanii ittiin kaasi. maali nama walirraa jeeftanii? Laal dhageettan. Ooftee loon kana jaanjame naxxaa jedhe namichi. Kanaafuu ooftee aniifatti walloluu deemaa dhugaa dubbachuu. Maaliif walloluu? Daandiin ati na deemaa turtu naan taane bakka walumaa galatti. Abdii waasi. No bakka akkanitti mucayyoon tun ani bar sababa gaaddiseeti bar magartuu namni qulfii magartuu sarakkabeeti magartuu tana narra kooseeti kuwaasii mataa maa ishii tarkaan itti kennee qulfii abdii anatu itti kennee maa waliin jiraata eeka jara ka waggaa tokko ol na wajjiin akkasi nyaatanii dhuganii bashannananii na wajjiin jiraatanii na gurgurataniiti magaalaa kana keessatti abdiin naga jira du'e jira jedhanii osoo nan gaafatin ammaan waa'ee gaaddisee ati na gaafatta. Ambeen beekaa fi akkati baay'ee isaan faana dadhabdee akka isaan faana arrabsamte aniin kunuun si arrabsaa ture dhugaa dubbachuuf sababa gaaddisee ta'a. Garuu immoo amma mucaan kun du'arra jirtiiti haa gargaarru haa baraarruun du'a sana keessa namni du'aa waliin jaalatiini siin jechaa jiranii ati illee hin dhaqiini manuma sana fagoo na agarsiisii siin jechaa jira bara. Miidhamtee barate ishee. Mana isaanii beeku. Kevin beekun beekta mana nabiilmu. Mana dura inni gale ni beeka. Mana jaartiin itti dhalte ni beeka. Mana biraa ammoo jijjiirate. Mana mashiin itti dhalte sana nageessu waan. Achi baanee nadii sin jira sun hadhaakalee miti. Nama gaafadhee deematu. Nama biraa gaafatu malee manni an dura beeku mana dura isii itti deessisan. Bakka ammoo itti galanii nan san hin beeku. Osoo beekallee siin geessu. Maali gaa jedhan kan nan geessu? Waan ammoo nan gaafatee sitti himu karaas. Amma booda dhagaye namni badaa akka ta'u namni wanni nama godha namu. Namni badaa akka ta'u namni wanni nama godha namu. Kanaafuu amma nama badaa ta'uuf. Amma nama badaa ta'e gaarummaan kee yoom naa ta'u. Gaarummaan kiyya gaarummaan kiyya achi garagalee qabeenya kiyya irraa naa dhufu. Masaamu maqaan balleessu kana naa ta'e malee gaarummaan kiyya yoom naa ta'u. Yoo guyyaa tokko naa tole malee ammoo naa tole. Nin beeka bee abdii miidhama kee hunda bee anatti waan himtu takka ittiin hin jiru aniin kunu sababuma namaa kana si ka'aa ture aniifatu kan wal lolaa irra sababuma namaati nin beeka garuu har'a nabiilillee ishii xiqqaattus kun mana yaalaa deeme gara manaa deebi'ee jira. Gaaddiseen sun waan irra jirtu namni quban qabu mucayyoon kun sammumtuu akkan tuqamne. An dhageeffatu qaba. Aatillee biyyuma kana turtee jedhan rabbina haadhiisu afaan kiyyaan gaafan biyya biraa jiraa naan jedhatu. Dhugaadha akkas jedhan asuma turtee isheen dhokatte malee maal haati maal dhiisi kun haadha dhaltee. Kanaas haatiin ilmoo ofii dhokattee ana waggaa gana anuu isaan barbaadaa jira. Nageetan anuu gana haadha sanuu barbaadaa jira. Waan waggaa tokkoo kiraa waggaa tokkoo gana isaan gaafachuuf deema. Galatooma abdiidhaan jedhee telefoonaan. Sinin jenneen beeka bee abdii. Yaa maal jettiire? Qayyib amma barani kana. Kanaas kanaafuu dubbatu waan biraa dubbatu. Keef waan biraa maal? Kanaas waa'ee nama na jibbu. Meeti masiin jiseenanni si ajibbootti karuma keerii yoo deebifte abdii. Annamaa keerii yaadee guyyaa takka namni keerii na yaade. Gaafa tokko rabbi immoo jazaa kee deebisati maa akkas taate mee mucattiin kun badee xiqqishuun kun sabiiliidha garaa si nyaattu. Sin wajjin nyaattanii wajjin dhugdanii ana daraa wal beektu bee gaaddisee kana waa ishii beekamee gaaddisee ani. La an gaaddisee waliin dhageeffatu an gaaddisee waliin illee nyaanne waliin illee dhugne
argeellee hin beeku hin beeku. Maali waggaa tokko si faana taasise. Laa isiin tii akka gaaddisee hin beeku. Yaa rabbeetti na baasatillee wallaahi gizee tokko tokko abdii ba'e dubbii balleessu. Laa nageeffatu qaba nageeffatu qaba naa wal waaqachoo maa walitti duultuu jedhani barbaadanii laalaa jirta dhagaa jirta maa walitti duultuu maa wal nyaattu deemaati nabiiliin gargaara jechaara nayyee akkuma callinee maaleenyu. Ani nageeffatu qaba garuu namni diinatti dabarsee na kenne san ani hin beeku. Gaaddisee barteen argee hin beeku namni gaaddisee jedhu argee hin beeku hin beeku. Nama haaraawwan taate onu barsiisuu dandeessa. Maal gaaddisee jaartitiyaa? An jaartii keetiin jennaan. Maal kiyya jedhe? Hin jennanii nama. Laa gaaddisee maal beektu waliin nyaatee dhuddee waliin jaartii matiyya goote bara. Jaartitiyaa? Waliin neerra. Sini kaakatti wajjin jiraatan sintu beekaa siifi rabbi ishii beekan jaartii keessa ta'uu dandeessi dhiisuus dandeeyyaani. Jaartitiyaa hin beeku argeellee hin beeku. Jaartii isaati hoo jette hiikeera jedhini. Mucaa maal haasaa jirta? Hin beeku waan nama hin beekne akkamiin na gaafatani. Isiin nan beekne anillee hin beeku. Gaaddisee yoo isitu bara magartuu tana qulfii sarqusuu gaafsa isaa mana kiyyaa ba'uu dhabaate. Maal ari'inii atireeshi? Maa yoo ta'u ani safuudha. Safuu wannaa jedhe wanna ari'ummaa. Dhiisi magartuun aslaani osoo iyyuu isaanuu jiraatan isin hunda manaa hariiti dhiisi. Hin ariitu. Osoo an ta'a jedhee karaa dhuna jarattiini. Akkana nu godhaarte dhaniitu waan guyyaa takkatti jabaabattee jennaani fiigichaan kutan. Hayyee aduutu lakki borutti hin gaabbitu abdii nama keenya mucattiin kun. Gaaddiseen yoo duute. Waan kun yoo duute. Rabbi si haaraaramu du'aa inni kadhannaa fi guyyaa isiin duute ammoo naa bilbi bakka taasisee ani dhufee rabbi haa. Mucaa maal taate fayyaa yoo ta'u sun jedhan. Yaa rabbi ati maal taate maal haasawwaddaa? Jarruu bal'aa. Mucattii kana wallaa jarruun awwaalanii deeman. Wallahi mucattiin kun haadhaan qabdu firaan qabdu. Jarruun haati hoo hin guddifatteetti? Ma hin guddifatte malee garaa dhalte maan jedhu kaame ta'i mucattiin kun wallahi ka gama si bakkuma deemtu dhaqxee ammallee kanaaf aan buute. Nu banaa baay'ee deemtu. Ani maal beekani? Ana deemee. Ani nageenye bar deeme jechuun amma akkatti gargaara rabbiif jedhee abdii maaloo kaman. Maal gargaara? Ani eessa beekaa gargaara? Eessa mana beekaa gargaara? Hin beeku baa'amman. Namni bara waan beeku gargaara. Waan hin beekne gargaara ilmi namaa. Hayi. Dirqeedhaan yaanii nama waamaniiti nama akkisiisuun dirqama. Nama akkisiisuun dirqama miti abdiin maraatiin meeqattaa hiraata illee nyaattee deemta amma maraatiiniiti. No hiraata moo dhageeffadhu amma booda hiraata walaajinni mana kan keetiin nyaatu dhiifa mana godhu. Maali? No ana masibuu shakkaara. Nama ana miidhe hunda. Hundi kamiin? Tokkoffaa gaaddisee yeroo na miidhe. Osoo namni manuma kiyyaa ba'uu na miidhu. Akka magartuun sun sababa isaanii bar mana kiyya keessa waa hunda kiyya arganiiti akkanatti onarri dhiitanii. Mucattiin kun haaduu ta'e lakki boru. Haaduu ta'e waan si dhageeffadhu. Nageessatti malee waa isitti jirtu. Anuu sitti me bar. Mucattii bishaan baate. Mana beeku. Yaa rabbi. Mana beeku jedhee bara. Mana qabdu bakka abdii dhuganaa. Ilaalaa kunoo kana bara wanni kenna nama keenya jibbu mana beeku sin jedhan. Nabiili barbaada mana jijjiiratanii. Ookii bilbila sana. Mana jijjiiratanii. Telefoona isaa. Bilbila ragaaddisee naa kenna. Hin qabu telefoona ragaaddisee. Hati moo. Telefoonni isiin ittiin na dubbisaa turte telefoona bakka biraati. Himoo ittiin banattee sanuu jecha sun amma cufaa. Dhaabbadhu ishee. Daa maal gadhaabadhaa miti. Maal gadhaabadha ati gadhaabadhu amma anaan gadhaabadhu jechuun miti. Atuu gadhaabadhu amma ati bara. Wanni akkana si godhaa jiru sheeyitaan. Laa a'uuzu billaa miti. Sima mee magaaluma tana keessa namni nagaa inni jaarsa ofii waliin jiraataa namni jaarsa isaa ittiin oolu isaa hin jirre. Si malee jira hin jiruumi. Amma ati bara rabbii jedhaa hanga taa'uun fedhu jaarsa kiyya kanarraa fudhatan koottaa jedhaa jirta bara. Magartuu yeroo 50 ol mana kanatti deebi'e abdii sababattee. Yeroo gadi hin teenne ni argattaa siin jettee dagatteerta kana hundaati. Daganne abdii nama amma rakkoon kan kee maal akka kanaa jaarsa kan keessirraa fudhatanii jettutti namarraa gattaa. Waan fedha goraa godhanii wanni si naqee jiru. Bultii kan ta'e harkuma kan keetiin hin diigin. Tolummaa tola namaa ooluudha rabbi tola si haa oolu. Anaayyuun tolli. Garaa yoo jajjabaatiin manni kan kee kanatti diigama. Yoo boru takkatti immaan jaarsa kan kee jala golanii
jaarsi kan kee eebaluun nallee fuudhee bettee mana kana isiin simbaasin ani mana maatiin haala amma deemtu kana kanaafuu ani dhageeffadhaan nyaata mana keetitti illee nyaatuti mana nabii dhugaa mana nabii hin beeku akka jijjiiratan hin beeku natti naadina mana isiin itti geetten beeka jedhi kaan isiin itti jijjiiratan kana hin beeku. Kalau sana mana itu mana tanya tendem ni. Kalau dem kaman buat ada. Lebih ya dengan masa kau Egaa abdii argitanii dhageessanii jirtanii hordoftootaaf kabajamtoota keenya gattaa'ii gadhaabbadhu wanti si naqe takka hin jiru naan jedhee jira. Ani immoo karaan isaan argadhullee hin qabu. Agas marallee waan na cinqu takkallee hin jiru jechuudha. Maaliif yoo jettanii bakka waan hin taanedha. Abbaan mana kiyyaas akeekkachiisa dhumaa naaf kennee jira. Waan namaa keessa seeniin naan jedhee jira jechuudha. Maaliifuu sababa magartuutiin qeen keenya akkatti diigamaa jiru anaaf rabbi beeka. Kanaafiyyuu ammallee ani bultii kiyya kan naaf caaluun jiru. Egaa karaa abdii osoo naa taate karaa sana deema jedhee yaadee ture. An karaa nama biraa immoo yoo deemee isaan soqa jedhes yeroo siin qabu yoodhuma yeroo qabaadhes oduu baay'ataa deema. Hundaafuu keeriidha waan dandeenyuun bira dhaabbanna bilbila isaanii yoo arguu dandeenye akka namni itti gargaaru goonaa isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Hedduu nama gaddisiisa garuu waan hunduu waan arginus waan dhageenyuuf du'aayi bichaa naaf godhaana rabbiin biyya kana keessaa akkana baasu isiniin jedha nagaadhaan osoo nama waliin tuttuqin osoo manni kiyya waa takka hin ta'in isiniin jedha dhugaa nama jibbisiisa bakka waan hunduu kana isiniin jechuu hin danda'u hedduu na dabbareellee jiran dhugaa.